Sumayyaan hin baddee hin jirtuu jedhaniitu warri deeggartoonni ishii laayifii irratti wal cafacafaa yeroo ageessaniittu ani immoo dubbisanii fidee dhufe kaa'ichuudha. Sumayyaan hin jirtu guyyaa 4 lakkoofsisteetti. Asiinis hin barbaanne hin jirtu, achiinis hin barbaanne hin jirtu. Bilbila ishii bilbila cufaadha, intarneetiidhaan bilbila cufaadha. Umariin barbaanne Umar bilbilli isaa hin hojjetu. Jedhanii Umar immoo ndaa'ume gara baadiyyaa deeme yuutii baqatee jedhan. Eenyuun akka baqate immoo beekan. Ani waan an dhageessanii fidee dhufe dhuguma isiniin jedhana. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'uu. Egaa galgala kanaan dubbii simbiraan gahan jiraachuu hundi keessanuu akkasuma eegaa jirtan beekamaadha. Maalirra akka isheen geessee akka isheen deemtee erga mucaa isheetti naasisanii mucaa jalaa fudhanii naasisanii deebisaniiti hundi keessanuu akka isheen agarree fi akka ishee eegaa jirtan isinillee beekamaadha. Bifuma wal fakkaatuun uummanni warri ishee deeggaran immoo laayifii banatanii balaa gadi walitti buusaa jechuudha. Eenyurra dubbii kaan seetan deebisanii naanna'anii namni hin gadhiifamne samuudha. Samuu jechuun immoo ishee Sumayyaa faana dhufte ayyuu fi bunii hiitee jechuudha. Isheerra dubbiin kaa'ame. Isheerra gadi hin bu'amu yoo Sumayyaa waan tokko taatee akkas Sumayyaan yoo baddee samuututti gaafatama. Isheetu dabarsee Sa'iidootti himee gaafa darbe naannoo piyaasaatti kan isheen hoteela qabatte jettee duba shiyyaan hordofaan ture. Eessumatti qabattee eessuma jirti jedheen Adaamaadha yeroo isheen deebitu kan hordofaan ture. Yaa'u ani ijoolleedhuma keellee dhaqxee ilaalta halaalatti jedheenii jette viidiyoo jette jirti gaafa Sa'iidoo faana wal agarte jechuudha. Isaan immoo kana dhaggeeffatanii bakka isheen jirtu maal hundumaayyuu kan haaseessidha gantuudha isheenii. Ammasumatti jala deebitee waan arge haasofte waan arge viidiyoodhaan dubbatteesi. Sanuu ayyuu fi buniin immoo ishee hin eeggatu. Jarri immoo ishee waan tokko gochuuf iyyuu hin hordofu hin dhiisanii. Erga kun isaan irratti raawwatame. Innaa isheerraa hin buunu Sumayyaanii yoo waan tokko taate Sa'iidii bashannanaa jira. Har'a kanayyuu maal jedhan seetan laayifii irra ta'anii har'a kanayyuu kunoo mastafaaqirii qabaa Sa'iid jedhameetu isa ofirraa balleessu jedhanii akka deemee dhiqatuu fi bashannansiisaa turan. Dhugaa waaqa waan isaan haasaaniidha kun hunduu. Geessanii bashannansiisaa jiranii aadee soodaree deemaa jedhani. Soodareedha gara soodaree deemee bashannanaa irra Sa'iidii humaa tokko rakkoon hin jiru karaa isaayyuu. Aadeedhaan immoo aadee haa bashannanunni garuu Sumayyaan eessa seentee eessa lixxee jira maaliif hin jettu moo viidiyoo hojjechuu baatte illee waan tokko yuutuubii mashirratti maaliif poostiin goonee waan jira jettee maa hin barreessitu akka namni hundumtuu ishee eegu beekti akka isheedhaaf dhiphannu beekti akka waa'een ishee nu cinqu sirriitti beekti. Maaltu ishee irra ga'e maal rakkatte maaltu ishee affane jedhanii girri ajaa'ibaa jira isiniin jedha. Rafneeyyuun bulluu jedhan taa'aa bullaa amma sheeritti nu godhaa yookaan barreeffama barreessitee jira haa jettu yookaan waan tokko illee haa jettu. Guyyaa amma kana akkamittiin teesse isheenii guyyaa amma kana immoo eessa deemte sodaattee deemte Sa'iid gara Itoophiyaa dhufnaan isheen immoo gara ta'e deemte moo eessa deemte Sumayyaan jedhanii bakka balaa mattuqa walgaanii laayifii tokko banatanii yuutuubii irratti baay'ee tiiktookii irra hin jiru waa'een Sumayyaa yuutuubii irratti laayifii banatanii deeggartoonni ishee Yenigistaa xabaqaanii warri jedhanii komantii jala deemanii jechuudha. Ani abukaattos nigistiiti warri jedhantu akka kana haasaa oolee siniin jedhaga.
Annaa dhugaa dubbachuuf immoo iyyuu dhuguma Sumayyaan maal taate eessa deemte moo ammas iddoo ta'e deemte laata? Isheen bakka iddoo tokko turte iddoo tokko deddeemti. Iddoo tokko yoon xinnoo taa'e ammas deemi na godhaa itti yeroo tokko walitti fufee taa'uun. Garuu as immoo erga mucaa ishii jalaa fuudhaniitti deebisanii immoo hin amantu iyyuu ittiin teessu. Dhuguman sodaatti. Maqaan isaa eenyudha? Obboleessi Sa'idoo fuudhee kan deebisee. Maal jedhan seetan tokko immoo Sa'idoonii obboleettii isaatiin thank you jedhe akkasumatti malee galatoomii jedhe malee inni iyyuu waan ta'e yaadee jira. Mucaa arguun barbaada ture innis garuu beekama akkasumatti irra keessuma thank you galatoomii sakkii jedhee obboleettii isaatiin malee inni iyyuu waan ta'e yaadee ture jedhanii taanii namatu immoo jala taa'een dhaggeeffadha. Achiin dubbii kana galgalaan sinii qunxuree fide. Garuu ga'an hin beeku innoo dhiiseera Sa'idoo waa'ee Sumayyaa haasa'u. Sumayyaa sin barbaadu kana booda maqaa ishiyyuu hin dha'uu jedhee yeroo darbe gaafa yaasuu biratti sabiskiraayibiin 400,000 guutee kongiraa jedhanii turan sana gaafa sana kana haasee garuu yuutuubii koyyuu akkuma maalii godhaniitu malee kanaa ol deemuu qaba ture bara akkuma zareenyaa godhaniitu sabiskiraayibii gochuu didanii malee Amaariffaa jechuudha. Hillaalu malee sabiskiraayibiin godhaniif maaliif Sa'idoon Oromoodha ka. Kazeedhaan viidicha geeffatanitti yoo teesseeran akkuma zareenyaa godhanii sabiskiraayibii gochuu didan malee kanaa ol deemuu qaba ture akka hojjetamutti jedhe. Innaa isaan hin ilaalu garuu sabiskiraayibiin godhan hin ilaalu garuu ma tokko. Innaa gaafa sana dhaqanii dubbate gaafa sana ani Sumayyaa bakka kana booda hin barbaadus maqaallee dha'usii jedhee jira jechuudha. Har'allee waa'ee ishee hin haasofne barbaacha ishiis maal keessa akka jirtu eessa akka jirtu hin dubbanne. Ishee immoo maaltu mudateere maaliif cal jettee jechuun yeroo cal jettu dhuguma nama cannaqa nama dhiphisa maal rakkatte jedhama. Yaa wanti amma bara kanaa wanti rakkatamu baay'eedha wanti amma hin jirre amma jira waan ta'eef dhugumatti ijoollee ishee nagaa godhu bakkuma jirtutti isheellee nagaa godhu kafeetetti jiraachuu mirga qabdi garuu nagaa waaqni isheedhaa kennu jedha kaan maalan jedhare kan bira.